Akka mooltan hordoftoota Oromoo Kids Academy har'a qabannee kan dhiyaannee qormaata ba'iinsaa kutaa 6ffaa fi qormaata ba'iinsaa kutaa 8ffaa akkasumas kan kutaa 12ffaa biiroon barnoota Oromiyaa guyyaa isaa gabaasuu isaa isiniif dhiyeessina. Har'a ibsa baasaniin xiyyeeffannoon akka itti kennamu jedhanii xalayaa isaan barreessaniin qormaati biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa bara 2018 guyyoota 57 qofa kan hafan yookiin immoo ji'a lamaa gadi kan hafan yogguu ta'u, kan qormaata naannoo immoo guyyaa 33 qofa yookiin immoo ji'a tokkoof guyyaa 3 qofii akka hafedha kan isaan beeksisaniiti jiranii. Egaa biiroon barnoota Oromiyaa eebila 27 2018 barsiisonnii fi barattoonni firii bara 2018 sassaabachuuf qormaati biyyoolessaa kutaa 12ffaa waxabajji 24 hanga 24 2018 kaasee hanga adoolessa 17 2018 kan kennamudha jedhaniiti gabaasaniiti kan jiran jechuudha guyyaa har'aa. Qoromsi naannoo kan kutaa 6ffaa fi kan kutaa 8ffaa immoo waxabajji tokko kaasee irraa jalqabee kan kennamu ta'uu bal'inaan ibsaniiti kan jiru jechuudha. Guyyaan isaa adda bahee beekameeti jira jechuudha. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 guyyoota 57 qofi yoo hafan, kan naannoo immoo guyyoota 33 qofa hafuullee bal'inaan eeraniiti kan isaan jiranii ibsa guyyaa har'aa waltajjii irratti kaasaniitiin jiranii jechuudha. Egaan isinis qophii ga'aa taasiftanii dubbistanii yeroo keessan hedduu xiyyeeffannootti kennitanii barnoota isin hafe goolabuudhaan qophii qormaataa ga'aa taasisaa jiraachuun keessan ni beekama jechuudha. Sodaa tokko malee, yaaddoo tokko malee, of dhibbisuu tokko malee qormaataaf qophii ga'aa akka taasisaa akka jirtan akkasumas immoo gaaffilee shaakalaa kan kutaa warri kutaa 6 kan kutaa 5 fi kutaa 6 irra deebiidhaan shaakalaa jiraachuu keessan abdii guutuu qabna. Warri kutaa 8 akkasuma gaaffilee shaakalaa akkasumas immoo gaaffilee ministirii kanaan dura bara 2017 16 15 barattooti qoraman irra deebitanii shaakalaa jirtu abdii jedhu ni qabna jechuudha. Akkasuma barattooti kutaa 12 illee wantoota kutaa 9 hanga 12tti baratan irra deebi'uudhaan haayilaayitii isaanii yeroo itti ilaaltan akkasumas immoo qormaata isiniif kennamaa ture yookiin gaaffilee shaakalaa isiniif kennamanii fi qormaata duratti barattooti kutaa 12 qoramaa turan intaraansii bara darbee fi ka duraa irra deebitanii ilaaluudhaan yeroo gaarii akka qabaatan akkasumas immoo qophii ga'aa taasisaa akka jirtan abdii guutuutii qabna jechuudha. Egaa biiroon barnootaa itti fufuudhaan ergaa isaan dabarsan gama barsiisotaatiin barsiisotnis barattoota isaanii sadarkaa itti aanutti dabarsuu fi qabxii fooyya'aa akka galmeessan taasisuuf mala barnoota adda addaa fayyadamuun sagantaa tiitoraalii qopheessuun yeroo boqonnaa isaaniitti fayyadamuun dhaloota ceesisuuf hojjetaa jiru jedhanii gabaasaniiti jiru. Barattootaafis immoo dhaamsa dabarsanii barattoonni deeggarsa barsiisaa fi maatii isaaniitti fayyadamuun abdii fuuldura isaanii jiru dhugoomsuuf qo'annaa taasisaa akka jiran manneen barnootaa adda addaa irra naanna'uun hubanneetii jirra jechuudhaan fuula feesbuuk isaanii irratti fi yuutuubii isaanii irratti gadhiisaniitii jiru jechuudha guyyaa har'a kana waltajjii turan irratti jechuudha. Kanaafuu barattooti kaayyoo fi abdii fuuldura barattootaa galma gahuu akka danda'u deeggarsi barsiisotaa fi maatii hanga xumura qormaataatti walitti fufiinsaan cimuu akka qabu barattoonni keenyas deeggarsa barsiisotii fi maatiin isaaniif taasisu dadhabbii fi nuuffiinsa tokko malee itti fayyadamuun qabxii boonsaa akka galmeessiftan kutannoon qo'achuu akka qabdan jechuun illee dhaamsa isaanii dabarsaniiti jiru jechuudha. Dr. Tolaa Bariisonii ifaajjii bara dheeraa booda firii bara kana yookiin bara 2018 sassaabachuuf yeroon qo'annaa fi dubbisuu keessan otoo hin qisaasa'iin mala adda addaatti fayyadamuun xiyyeeffannaa keessan akka cimsattan abdii guutuu qabna jedhanii dhaamaniiti jiru jechuudha guyyaa har'a. Isinis malleen dubbisuu adda addaa fayyadamuudhaan of gabbisaa akka jirtan yookiin immoo sammuu keessan bilcheeffataa akka jirtan qormaata isin eeggatu kanaaf qophii ga'aa taasisaa akka jirtan abdii guutuutii qabna. Nutis fuula kanarratti akkamiin dubbisuu qabdu, qormaataaf akkamiin qophii taasisuu qabdu, haala kamiin dubbisuu qabdu, gosa barnootaa kamirratti sirnaan xiyyeeffachuu qabdu ka jedhu isiniif qabanii ni dhiyaanna jechuudha. Isinis qormaata keessaniif guyyoota isin hafanitti yookiin immoo warri kutaa 6 guyyoota 30 isin hafanitti yookiin ji'a tokko isin hafitti qophii ga'aa akka taasiftan warri kutaa 6 fi 8 akkasumas warri kutaa 12 guyyoota 50 hafan kanatti qophii ga'aa akka taasiftan abdii guutuu qabna. Malleen dubbisuu gabaabinaan yeroo gahaftee kanatti isin gargaaru jennu immoo isiniif qabanii dhiyaanna. Hangasittuu nagaan tura.